Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumoo mataa nageen keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha hawwata bajjii 25,2026 oduu guyyaa irraatiif qindeeffannee kan isin biraan geenyu taati jalqaba irratti hangafoota oduu. Mootummaan Liibiyaa baha lammiileen Itoophiyaa, Suudaan, Eertiraa fi Somaaliyaa biyyattii akka hin seenne dhoorge. Ministeerri dhimma alaa USA wata Iraan waliin mariitti jiranitti baha jiddu galeessaa daawwataa jira. Chaayinaan dhaabbilee USA 46 bittaa mootummaa irraa dhoorgite. UN Suudaanitti haleellaan saalaa akka tooftaa waraanaatti faayidaarra oolaa jira jedhe. OFM dambalii gungumoo uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isinii waliin turu hanga walaabuutii amma oduu bal'inaan. Mootummaan Liibiyaa baha lammiileen Itoophiyaa, Suudaan, Eertiraa fi Somaaliyaa biyyattii akka hin seenne dhoorge. Aangawoonni Liibiyaa baha kan ammatti biyyattii irraa qoodamtee jirtu godaantota qarqara galaanaa kaaba biyyattii irraa gara Awurooppaa ce'uuf godaanan dhaabuuf jecha namoonni biyyoota Afrikaa afur irraa dhufan akka biyyattii hin seenne dhoorganiiru. Aangawoonni Liibiyaa baha kan ammatti biyyattii irraa qoodamtee jirtu godaantota qarqara galaanaa kaaba biyyattii irraa gara Awurooppaatti ce'uuf godaanan dhaabuuf jecha namoonni biyyoota Afrikaa afur irraa dhufan akka biyyattii hin seenne dhoorganiiru. Qarqara galaanaa Liibiyaa godaantota Afrikaa kaabaa irraa ka'uun jireenya fooyya'aa barbaacha gara handaara galaana Awurooppaatti ce'uuf yaalaniif wiirtuu ce'umsaa isii muummeedha. Godaantonni kunneen yeroo hedduu keessumaa dabarsitootaan dooniiwwan xixiqqoo fi balaafamoo ta'an keessatti kan fe'aman yoo ta'u ce'umsa galaanaa balaa qabu kana lubbuun namoota kumaatamaa darbaa tureera. Dhoorgiitti bana galgala dabarfamee akka jedhutti lammiileen Suudaan, Eertiraa, Itoophiyaa fi Somaaliyaa karaa karra buufata seensa lafaa galaanaaf qilleensaa maraan gara daangaa Liibiyaatti seenuu dhoorgameera jedhee murteen kun dippiloomaatota, hojjettoota fayyaa fi barnootaa kan ilaallatu miti jedheera. Gama biraatiin baatiiwwan dhiyoos keessa qubannaan baqattoota biyyoota biroo irraa dhufanii ilaalchisee Liibiyaa gama bahaa fi lixaa keessatti naga dhabiinsi dabalaa dhufeera. Dhaabbanni mirga namoomaa Amnesty International akka gabaasetti tarkaanfiin baqattoota irratti fudhatame namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hidhamaniiru. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Liibiyaa keessa godaantotaa fi baqattoonni 900 ol kan jiran yoo ta'u isaan keessaa lammiileen Suudaan baay'inaan warra muummeedha. Godaantota kanneen keessaa hedduun isaanii gara Awurooppaatti ce'uuf kan tattaafataa jiran yoo ta'u dooniiwwan isaanii yeroo hedduu imala irratti qabamuun gara Liibiyaatti deebifamu jechuun Associated Press gabaaseera. Ministeerri dhimma alaa USA wayita Iraan waliin mariitti jiranitti baha jiddu galaa daawwataa jira. Ministeerri dhimma alaa USA Marco Rubio wayita Ameerikaa fi Iraan adeemsa waraanaa dhaabuu eegalanii jiranitti garagaluu galaanaatti daawwannaa eegaleera. Ministeerri dhimma alaa USA Marco Rubio wayita Ameerikaa fi Iraan adeemsa waraanaa dhaabuu eegalanii jiranitti garagaluu galaanaatti daawwannaa eegaleera. Harbaa kaleessa bulchaan United Arab Emirates kan arge qondaalli USA kun waliigaltee waraanaa Iraan dhaabuuf dhiyaate kadhantaa biyyoota galuu galaanaa kan hin sharafne ta'uu mirkaneessuu akka barbaadu ibse. Biyyoonni baha jiddu galeessaa haleellaa Iraaniif saaxilamaa turan waliigaltee USA Iraan waliin irra geesse kun laafaa akka ta'etti waliigalteen Ameerikaa fi Iraan torbee darbe irra ga'an erga warraaqsi Islaamaa Iraan bara 1979 eegalee waliigaltee jalqabaa biyyoota lameen jidduutti mallattaa'edha. Waliigaltee kana keessatti Iraan doolaara biliyoona 300 akka argattuu fi qoqqobbiinis akka irraa ka'u eerameera. Marco Rubioon daawwannaa isaa jalqabaan kaleessa Abu Dhabii kan qubate yoo ta'u imalli isaa kun waraana ji'oota 4 lakkoofse dhaabsuuf hojii dippiloomaasii kan jalqabaate. Qondaalli olaanaan USA kun qondaalota United Arab Emirates waliin erga mari'atee booda Bahreeniif Kuwait daawwata. Biyyoonni sadeen iddoowwan ijoo wiirtuu humna waraanaa Ameerikaa jirudha. Iraanis kanuma biyyoota kanneen irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwataa kan turte. Gama kaaniin barreessaa olaanaan naatu Mark Rutte arbaa dhufu White House Trump dubbisuu fi Rutten Trump kan arguu fedhaniif waraana Iraan hordofee Trump Ameerikaa naatoo keessaa baasuuf dhaadataa waan tureef kora naatoo fuuldura keenya adoolessa Ankaaraatti ta'amuuf jijjiiree dursa muddama kennuu fi Rutten Trump kan arguu fedhaniif waraana Iraan hordofee Trump Ameerikaa naatoo keessaa baasuuf dhaadataa waan tureef kora naatoo fuuldura keenya adoolessa keessa Ankaaraatti ta'amuuf jiru dursee muddama kana hir'isuu fi Trump yeroo dheeraaf naatoo mormaa kan ture. Haalaalatti dhaabbaticha leenca waraqaa irraati jedhee waamuun waraana jiddu galeessa bahaa keessatti Ameerikaa deeggaruuf fedhii dhabuu isaaniitiin mufataniiru. Akkasumas weerara Ameerikaa fi Israa'el gurraandhala 28 Iraan irratti banan booda sararri daldala boba'aa idil addunyaa Holaan Hormuz deebisanii banuuf gargaaruu dhabuun isaas ni aarse. Ministeerri ittisaa USA Pete torban darbe walgahanii naatoo irratti michoota waa'ee hin baafne jechuun arrabsee jira. Akkasumas ji'oota 6 keessatti buufata loltoota Ameerikaa kan Awurooppaa keessaa gamaaggamuuf akka jiru kan beeksise yoo ta'u kunis hirmaannaa humna waraanaa Ameerikaa tokko hir'isuu danda'a. Kunis murtee Ameerikaa dandeettii waraanaa yeroo ariifachiisaa naatoof oolchutti keessuuf dabarsite hordofee kan dhagahame yoo ta'u miseensonni dhaabbatichaa qaawwa uumamu akkamitti akka guutan yaaddoo uumeera. Erga Trump muddee 2024 keessa filatamanii as shoorri guddaa Rutte inni tokko jibba pirezidaantichi gamtichaaf qabu furuu fi muddama Trump Greenland bituuf dhiibbaa taasise dabalatee uumamee gara walitti bu'iinsa waaraatti akka hin oofne tiisuu ta'eera.
Chaayinaan dhaabbilee USA 46 bittaa mootummaa irraa dhoorgite. Mootummaan Ameerikaa tarree gurraacha isii cimsuu hordofuun Chaayinaan dhaabbilee Ameerikaa 46 piroojektota bittaa mootummaa kamiyyuu irratti akka hin hirmaanne dhoorguudhaan haaloo ba'u ministeerri maallaqaa biyyattii beeksise. Mootummaan Ameerikaa tarree gurraacha isii cimsuu hordofuun Chaayinaan dhaabbilee Ameerikaa 46 piroojektota bittaa mootummaa kamiyyuu irratti akka hin hirmaanne dhoorguudhaan haaloo ba'u ministeerri maallaqaa biyyattii beeksise. Tarkaanfiin Beejing kun kan fudhatame erga Waashingtan tarree nageenyaa 1260 HS babal'isuun dhaabbilee Chaayinaa waraana Chaayinaa waliin wal qabatan jetteetti himachuudhaan wal dhabdee daldala diinagdee gurguddoo addunyaa lamaan jidduu jiru daran hammeessa. Ugurri Beejing irra caalaa kontiraaktaroota ittisaa Ameerikaa beekamoo kanneen akka Lockheed Martin fi Raytheon Missile and Defense irratti kan xiyyeeffatedha. Chaayinaan oomishaalee itti fayyadama lamaa irrattis daangaa alergii kaa'attee jirti. Dhaabbileen Ameerikaa kun irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u kanneen keessaa oomishtoota lafa harka qalleeyyii MP Materials fi USA Rare Earth dabalatee qoqqobbiin kuni. Mootummaan Chaayinaa tarkaanfiin kun nageenya biyyaa eeguu fi dhiibbaa Ameerikaa qolachuuf tarkaanfii barbaachisaa ta'uu ibseera. Xiinxaltoonni indaastirichaa akka jedhanitti dhaabbileen ittisaa Ameerikaa irratti xiyyeeffatan harki caalaan isaanii Chaayinaa keessatti daldala xiqqaa waan qabaniif deebii Beejing kennite of eeggannoodhaan kan shallagame ta'uu ibsaniiru. Haa ta'u malee tarkaanfiin kun Chaayinaan seera bittaa mootummaa fi calcala dhiyeessii albuudaa murteessaa ta'e dorgommii ji'oopolitikaa keessatti akka meeshaa tarsiimootti fayyadamuuf kutannoo qabaachuu isii agarsiisa jedhanii. Waliigalteewwan walgahii biyyoota lamaanii caamsaa 2026 irratti ga'ame hordofuun gamoonni lamaan hariiroo daldala isaanii ideessuuf ni barbaadu moo daangaa dabalataa kaa'uu itti fufuu dhimmi kun amma dhimma uummataa yaaddessaa ta'eera. Gama baatiin Iraan doonii lolaa sadarkaa olaanaa Shaahid 149 maqaa koodii Gaazaa jedhamu moggaafame irra deebite ifoomsite. Iraan doonii waraanaa nama maleessa biyyattii keessatti sadarkaa olaanaa fi fageenya dheeraa irra deemu keessaa tokko kan ta'e Shaahid 149 irra deebite ifoomsuu isii beeksifteetti. Dirooniin maqaa koodii Gaazaa jedhamu moggaafame kun dhiyeenya kana xiyyeeffannoo addunyaa hawwate. Akka ibsa ministeera ittisaa Iraan irraa argametti dandeettii fi amalli waraanaa bal'aan dirooniin kun qabu akka armaan gadiitti ibsameera. Hanga sa'aatii 35tti walitti fufiinsaan balali'uu kan danda'u, ergama lolaa hanga kiiloomeetira 2500 baachuu kan danda'u, boombii hanga 13 yookiin meeshaa waraanaa kiiloogiraama 500 qabachuu kan danda'udha. Dirooniin kun yeroo dhiyoositti miidiyaa hawaasaa fi marsariitiiwwan irratti haasawa magaalattiis ta'u meeshaa haaraa miti. Yeroo jalqabaaf 2021tti uummataaf ifa ta'eera. Yeroo waldhabdee naannoo baajjii galeessaa keessatti cimaa ta'etti Iraan diroonii fageenya dheeraa kana irra deebitee agarsiisuu ishiitiin xiinxaltoota nageenyaa fi ji'oopolitikaa idil addunyaa irraa xiyyeeffannoo guddaa argateera. UN'n Suudaanitti haleellaan saalaa akka tooftaa waraanaatti faayidaarra oolaa jira jedhe. Suudaanitti uummata nagaa shororkeessuuf haleellaan saalaa akka tooftaa waraanaatti bal'inaan faayidaarra oolaa jira jedhe dhaabbanni biyyoota gamtoomanii. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Suudaanitti uummata nagaa shororkeessuuf haleellaan saalaa akka tooftaa waraanaatti bal'inaan faayidaarra oolaa jira jedhe. Haleellaan saalaa amma deemaa jiru bal'aa fi suukaneessaa ta'uun kan mul'ate hin beeknedha jedhan gabaasni dhaabbatichaa. Gabaasni dhaabbatichaa haleellaan saalaa amma deemaa jiru bal'aa fi suukaneessaa ta'uun kan mul'ate hin beeknedha jedhe. Suudaan bara 2023 irraa qabee waraana waliin raafamaa jirti. Lolli kunis humna addaa fi waraana biyyattii jidduu ammallee deemaa jira. Yeroo humni addaa RSF magaalaa El Ubeid keessatti haleellaa haaraa banuuf qophaa'aa jiru hordofee UK dabalatee mootummoonni Awurooppaa haleellaan atattamaa akka dhaabbatu waamicha dhiyeessaa jiru. Ministeerri Haajaa Alaa UK Beet Cooper magaalattiin qarqara badiinsaa irra jirti. Kanaanis sababa RSF bu'uuraalee misoomaa daandii fi dhiyeessii tajaajilarraa uummata miliyoona walakkaa kutuuf jedhe. Yeroo ammaa kana haleellaan akka raawwatu ragaan qabatamaa jira. Kun yeroo murteessaa waan ta'eef hawaasni idil addunyaa tarkaanfii fudhatuu qaba jechuun ibsi waloo biyyoota UK, Faransaay, Jarman, Ayirlaand, Xaaliyaanii fi Neezerlaand bahe agarsiisa. Waajjirri mirga namoomaa UN gareedhaan gudeeduu dabalatee garbummaa saalquunnamtii erga waraanni 2023 jalqabee raawwatanii 546 galmeesseera. Haalli kun miidhamtoota 836 keessa dubartoota 539, shamarran 284, dhiirota ga'eessa 8 fi dhiirota ola deemu 7. Dhaabbatichi lakkoofsi kun haleellaa isa raawwatuu fi hin gabaafamin hafu keessaa baay'ee xiqqoodha jedhe. Haleellaan kun loltoota RSF fi milishoota isaanii hin deeggaramaniin kan raawwate akka ta'e yoo gabaafamu, miseensonni waraana mootummaas akkasuma haleellaa kanaan maqaan isaanii ka'eera. Hoogganaan mirga namoomaa UN Volker Turk haleellaan saalaa akka meeshaa waraanaatti faayidaarra oolaa jira jedhe. Kun yakka waraanaatti bal'inaaf haala tarsiimawaa ta'een yoo raawwate yakka namummaa irratti raawwatu taha jedhe.
Dhimma kanarratti RSF fi mootummaa yaada hin kennine. Kanaan dura garuu himannaan irratti ka'u marawaa akkataniiru. Waraanni Sudaan rakkoo walxaxaa namoomaa amma addunyaa ta'uun namoota miliyoona 11 irraa buqqisee kanneen miliyoona 28 ta'an ammoo beelaaf saaxilamaniiru. Elubeen magaalaa baqattoota 200,000 iddoo biraa irraa waraana baqatanii achi daahatan kan qabatte yoo ta'u dirree waraanaa taate turuun dabalataan RSF ammallee haleellaa lafoo fi diroonii irratti raawwachuuf jira. UK dabalatee michoonni biyyoota Awurooppaa hawaasni idil addunyaa haleellaa hamaa yeroo RSF magaalaa El Faashar to'atu ture akka irra hin deebi'amneef tarkaanfii fudhatuu qaba jechuun waamicha dhiyeessanii. Waggaa darbee addunyaan Al Faashar keessatti hammeenya suukaneessaa argee kan daguggaa sanyii lakkaa'amu kufaatiin akkasii akka irra deebi'amu eeyyamuu hin qabnu jedha. Gabaasni UN guraandhala darbe yeroo RSF magaalaa Al Faashar to'ate namoonni 6,000 ajjeefamu agarsiisa. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.